Ashama akkam jirtu hordoftoonni urjii entertainment nageenyi koo lafa jirtan maratti isiniif haa ta'uun isiniin jedha. Egaa viidiyoo guyyaa har'aa kana keessatti gaafii yeroo hedduu ijoolleen gara keessaniinis ta'ee gara komentii jalaatti nagaafachaa jirtaniif isiniif deebisuudhaaf jechuudha. Viidiyoo kana garuu gaafii keessan irratti hundaa'eeti haa ta'u malee turee tanan kanan isiniif deebisaa jiru. Sababni isaatis maaliifi egaa akkuma beekamu biyya keessa yoo gallee hojii akkamii hojjechuu dandeenya, hojii akkamiitu immoo bu'a qabeessa nu gochuu danda'a jettaniiti kan isin nagaafattani. Gaafii kana deebisuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee natti ulfaachaa ture jechuudha. Maaliif jennaan akkuma beekamu hojii tokko eegaluudhaaf wantoota hedduudha kan nama gaafatu. Wantoota san immoo har'a gatii rikkaasha yoo argame borummoo han dabalutu jira jechuudha. Guyyaa kara guyyaatti meeshaaleen hin dabala. Har'aan immoo akkana isiniin jedhe gaafa biyya galtan immoo dachaadhaan dabaluu danda'a. Egaa kanarraan kan ka'e isiniif deebisuudhaaf gaafii kana baay'ee natti ulfaachaa ture jechuudha. Haa ta'uti garuu gaafii kanarratti hundaa'e ammanan isiniif deebisee akkasumas immoo isinis irratti hundooftanii hojii kanaaf nuuf ta'a jettanii kan isiniif ta'e fudhattanii kan isiniif hin taane dhiisuun mirga keessanii jechuudha. Egaa anis immoo gaafii kanaaf kabajuma keessan eeguudhaaf malee akkuma jalqaba jedhe gaaficha deebisuudhaaf baay'ee ulfaataadha. Haalli qaala'insa jireenyaa yeroo kana keessatti baay'ee ulfaataadha. Hojii mataa ofii banatanii hojjechuun yeroo kana keessatti baay'ee ulfaataadha. Maaliif jennaan gibiraan wal qabate jechuudha. Anis nama hojii mataa kiyyaa banee hojjechaa jirudha. Haa ta'u malee hojii mataa ofii hojjetanii bu'a qabeessummaa ta'uudhaaf baay'ee aarsaa hedduu gaafataa jechuudha. Haa ta'uti hojii kanarratti ani tokkoffaa hojii mataa ofii eegaluudhaan dura ijoolleen shamarranii gaafa biyya galtan maallaqa gaarii of harkaa qabaachuu qabdani. Hojii mataa keessanii sana immoo tokko jettanii akkuma galtanii hojii sana jalqabuudhaan dura osoo qacaramtanii hojjettaniin jedhee yaadaan. Maaliif jennaan hojii tokko hojjechuudhaaf muuxannoo yoo hin qabne hojii mataa ofii banatanii hojjechuun baay'ee miidhaa qaba. Bu'a qabeessummaatti illee nama hin geessu jechuudha. Hojii mataa ofii banatanii hojjechuun obsa barbaachisa. Obsa guddaa barbaachisa. Maallaqa illee hojii san jalatti maallaqa harkatti qabachuun barbaachisaadha. Maaliif jennaan tarii hojii sun yoo namarraa ka'uu baate gama akkuma jalqaba jedhee gibirri ni jira, manni kiraa ni jira. Wantoonni tokko tokko immoo guyyaa kara guyyaa irratti zabanyootaaf illee kan kaffalamu ni jira. Kanneen kun wanta jiraniif jalqaba akkuma kaataniin akkuma biyya galtaniin hojii mataa keessanii jalqabuudhaan ala hojii isiniif ta'uu danda'u yookiin immoo hojii kana hojjechuun qaba jettanii gaafa murteessitan hojii sanarratti hundooftanii osoo yeroodhaaf naannoo ji'a lamaa yookiin ji'a sadii ta'uu danda'a qacaramtanii hojjettanii baay'ee bareeda. Sana booda bu'aa isaatis akkasumas immoo miidhaa isaatis bartanii gara hojii mataa keessaniitti seenuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu hojii mataa keessanii jalqabuudhaan dura qacaramtanii hojjechuun dirqama. Itti aansuudhaan akkuma jalqaba jedhe ijoolleen biyya Arabaatti galan hedduun isaanii akkuma beeknu biyya galanii hojii mataa isaanii jalqabanii sana booda kisaaraa keessa galanii deebi'anii immoo biyya hambaa deeman hedduu isaaniiti. Kana jechuun akkuma jalqaba jedhe hojii mataa keenyatti galuu qabna. Nuti biyya Arabaatti dhufnee dadhabnee dhufnee amma boqonnaa barbaanna birrii of harkaa qabna jedhanii akkuma galanii hojii hin taane irratti kufanii naannawa hin taane kireeffatanii mana san keessaallee bahuun takkitti erga kireeffatanii mana san keessaa bahuun yeroo ammaan kana keessumaa immoo mana kireeffatanii mana biraanan argadha jechuun baay'ee ulfaataadha. Maaliif jennaan iddoon gabaa qabu iddoon bu'aan irraa argamu dafee qabama waan ta'eef. Kanaafuu dhufanii akkuma dhufaniin hojii mataa isaanii jalqabanii sana booda gaafa hawwaata udide kisaaraa keessa galanii hojii sanas gatanii yookiin immoo dabarsanii rikkaashan gurguranii biyya hambaatti kan deebi'anii deeman hedduu isaaniiti jechuudha. Akka fakkeenyaatti itti isiniif kaasufan. Kana osoo hin ta'in dura garuu hojii mataa keessanii jalqabuudhaaf akkuma jalqaba jedhe qacarriidhaan hojjechuu inni biraanii hojii mataa kiyyaa jalqabuun qaba jettanii yoo murteessan garuu iddoo gabaa qabu. Iddoo gabaa qabu sana immoo kan argattan namarraanis ta'uu danda'a. Akkasumas immoo dallaalotarraan egaa maallaqni gahaan kaffalamee iddoo gaariitti maallaqni yoo ba'ellee akkasuma immoo maallaqa galchuu danda'a jechuudha. Asfaaltii irratti akkasumas immoo iddoo baajaajonni garaagaraa baay'atan irratti iddoo itti isin hawwaattu. Wanta nu hawwaattaa yaan qacarameen hojjedhu erga jettanii mana rikkaasha argitaniidhaaf yookiin immoo iddoo rikkaasha manni kiraan gadhaanaa ta'e argattaniidhaaf itti galuu hin qabdan. Maaliif jennaan anallee wanta akkana na mudateera waan ta'eef akkuma manni kiraa rikkaasha ta'e gabaan qabu iddoo suni baay'ee kisaaraa guddaa keessa isin galchaa jechuudha. Garuu
asfaaltii irra ta'e iddoo gabaa qabu yoo ta'e immoo akkasuma maallaqni galiin guyyaatti galullee akkasuma olaanaadha jechuudha. Kanallee sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Haa ta'uti akkuma jalqaba jedhee hojii mataa keessanii jalqabuudhaaf egaa hojiin isiniif tarreessu kana keessaa wantoota arfan sadan isaa kaasuun danda'a. Kanneen kana keessaa kan isiniif ta'u fudhattanii kan isiniif hin taane immoo dhiisuun dirqama. Akkasumas immoo hojii jalqabuudhaan dura zoor jettanii gaafa biyya galtan wanti hunduu namatti haaraa ta'a. Akkuma beeku hojii sana akkuma dhuftanii itti galoo osoo hin taane zoor jettanii namoota itti dhiyaatan gaafachuun dirqama. Wanti kun bu'aa qabeessummaa qaba. Haala kamiin jalqabamuu hin danda'a. Yoo qacarrii namatti qacaramtanii hojjechuu hin feene jechuudha. Egaa jalqaba irratti hojiin yeroo ammaa kana keessa Itoophiyaa keessatti galii argamsiisuu danda'u yoo iddoo gaarii ta'e akkuma jalqaba jedhe mana dhuunfaa mataa keessanii kireeffattanii gaafa hojjettanii iddoo gabaa qabutti yoo ta'e buna. Egaa bunni yeroo ammaa kana keessa hanga kiiloon hanga 350 fi hanga 400 haa ta'uti garuu siniin tokko hanga birrii 15 fi hanga birrii 20 jechuudha. Egaa iddoo gaariin argamnaan bunni baay'ee galii gaarii qaba. Akkasumas immoo waan humna namallee fixuu miti, humna hin barbaadu jechuudha. Hojii humna hin barbaachisneedha. Egaa iddoo kanatti amala waliigaltummaa namootaa, simannaa namootaa, amala qabeessummaa akkasumas obsa qabaachuudha. Hojiin kamuu obsa yoo hin qabaanne milkaa'ina hin qabu jechuudha. Obsa isin barbaachisa, namoota waliigaltee isin barbaachisa. Hojiin kamuu yoo amala hin qabne nuuf kan jetta yoo ta'e namu hunda waliin waa qaxxaneettaniituma wal loltu yoo ta'e hojii kamirrattuu bu'aa qabeessummaa ta'uu hin dandeessan. Kanaafuu obsi baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf bunni baay'ee bu'aa qabeessummaa nama agarsiisa. Akkuma jedhe amala barbaada. Garuu buna hojjechuun amala barbaada jechuudha. Waliigaltee namaa barbaada. Inni biraani iddoo gaarii barbaada. Akkasumas immoo iddoo gabaan qabu, iddoon gabaan jiru keessumaa dhaaba bajaajoonni dhaabbatanii namoota fe'uu danda'an irratti yoo argame puuliidha. Egaa puulii namoonni hedduun keessan hin beektu jedhee yaadaa yoo hin beekne illee yoo ta'e puulii yoo jettanii gaafattan yookiin yoo sarchi gochuu dandeessan baay'ee bu'aa qabeessummaadha. Maaliif jennaan amma fakkeenya puuliin wanta humna nama nyaatu miti. Akkasumas immoo warreen hin beekne immoo wanta ji'a tokko keessatti ji'a lama keessatti waa'ee isaa baratanii xumurtanidha. Hojiin isaa homaayyuu hin barbaachisu. Akkuma jalqaba jedhe namoota walitti bu'uu dandeessu, namoonni baay'achuu danda'anii isa waliin garuu obsa barbaada. Ta'us garuu kisaaraa hin qabu jechuudha. Wanta baasii guddaa qabu miti. Puulii takkitti bittanii erga mana tokkotti galchitanii iddoo gabaa qabu taanaan baay'ee bu'aa qaba. Akkasumas immoo namallee qacartanii hojjechiisuu dandeessanii puulii jechuudha. Puulii kooyiniidhaan kan taphachiifamu, inni kooyiniidhaan taphachiifama. Baay'ee bu'aa qaba jechuudha. Kisaaraa hin qabu. Mana kiraatii fi gibiraan ala kisaaraa hin qabu. 2 hanga 3, 3 hanga 4 puulii yoo bittan puuliin baay'ee bu'aa qabeessummaadha. Haa ta'uti garuu yoo iddoo gabaa hin taane akkasuma immoo namoota waliigaltee hin qabda yoo ta'e dabalataan iddoo gabaa hin qabne iddoo goda keessaa kan ta'u yoo ta'e inni kunillee sirrii miti, kisaaratti isin geessaa jechuudha. Kana yoo hin taane garuu iddoo gabaa taanaan puuliin baay'ee hawwataa jechuudha. Inni biraan hojii keessatti wuxxeetamaa yookiin ammoo bu'aa qabeessummaa ni qaba jedhee ana yaadu gurmaa'uudha. Gurmaa'uun akkamitti namoonni biyya alaatii galan hedduun isaanii jijjiiru. Wal barbaaddanii gurmooftanii akka mootummaan lafa isiniif kennu gochuudha. Egaa kana keessatti mootummaan lafa kennuudhaaf naannoo 30,000 yookiin hanga 50,000 gaafachuu danda'a nama tokkicha mana kennuudha. Haa ta'uti garuu mana san keessa hanga waggaa 6 hanga waggaa 5 keessatti hojjechuu dandeessa. Iddoon kun kan kennamu garuu iddoo jireenyaa osoo hin taane iddoo mana hojiitii jechuudha. Akka gurmiititti. Gurmii san keessatti namni tokko yookiin nama 2 ta'anii yookiin nama 3 ta'anii walitti banuudha. Inni kun garuu iddoo gabaa kennuu ni danda'u. Iddoo tokkotti iddoo gabaatti kan kennan. Akkasumas ammoo inni sun mana kiraa wanta hin qabneefu gibira irratti illee gibirri kaffalamu baay'ee gadaanaadha jechuudha. Wanta kanaanis kan isiniif danda'amu naannawaa isiniif danda'amu keessatti waa'ee kanaatis yoo yaaltan baay'ee bareeda. Akkasumas immoo wuxxeetamaa nama gochuu danda'a jechuudha. Inni biraanii mana juusiiti. Egaa manni juusii maallaqa olaanaadha kan inni barbaadu. Akkuma isiniin jedhe maallaqa olaanaa barbaada. Garuu wanta kana gochuudhaan dura akkuma jalqaba dubbadhe viidiyoo seensa kiyya irratti akkuma dubbadhe
dura qacaramtanii osoo yaaltanii bareeda hawwiidhaan dura jechuudha. Egaa mana juusii hojjechuu yookiin mana juusii banuudhaaf sarratanyoota illee nama gaafata. Sarratanyoota hanga 3 nama gaafata jechuudha. Egaa wantoota kana keessatti meeshaan achi keessa immoo guutamu kwaalitiidhaan kan ta'e ta'uu qaba. Baay'ina meeshaa ni barbaada jechuudha mana juusii banuudhaaf. Egaa inni illee immoo yoo mana juusii san kan bantan iddoo gabaa kan qabu yoo ta'e maallaqa akkasii galii maallaqa akkasii ni qabdu yoo ta'e galiin illee akkasumatti argama jechuudha mana juusiitirraa. Juusiin baay'ee wuxxeetii qaba jechuudha. Kanaafuu kana fakkaata. Inni itti aanu kanan isin jechuu barbaadu ay kana hunda hin barbaannu yoo jettan ta'e mana ataakiltii akkamiiti mana juusii osoo hin taane mana ataakiltii yoo isin jedhu shunkurtii akkasumas immoo timaatima avokaadoo garagaraa mana kuduraa fi fuduraan itti gurguramu jechuudha. Isa akkasiitis yoo bantan inni kun saaxiniidhaan kan buusuu dandeessanii timaatimii akkasumas immoo shunkurtii akkasumas avokaadoo kanneen kana iddoo gabaatti yoo buustanii miizanaan kan gurgurtan yoo ta'e saaxiniidhaan buustanii isin immoo miizanaan charachartu jechuudha. Inni kun illee baay'ee bu'aa qaba jechuudha. Bu'aa qabeessummaa qaba. Kisaaraa hin qabu. Haa ta'uti garuu yoo iddoo gabaa hin taane garuu akka timaatimii akka avokaadoo shunkurtiin illee turuu danda'a. Dinnichis yeroodhaaf turuu danda'a. Kanneen kun garuu baduu danda'an yookiin immoo samuu danda'a jechuudha yoo iddoo gabaa hin taane. Iddoo gabaa yoo ta'e garuu baay'ee bu'aa qabeessummaadha. Hojiin isaallee baay'ee ulfaatina hin qabu jechuudha. Wasaadariidhaan gara iddoo hojii keessaniitti geessifachuu ni dandeessu yookiin immoo gaarii akka baajaajitiin jechuudha. Mana iddoo itti hojjettanitti jechuudha. Akkasumas immoo inni itti aanu iddoo hojii yookiin immoo maabarbeetii amma yeroo ammaan kana keessatti kan akka kondominiyeemii maabarbeetii hojjetamaa jiru keessa yoo ta'e kan akka mana shiroo. Manni shiroo maaliif jennaan sarratanyoota santu fayyadama waan ta'eef kan akkasii kuni nama hawwata. Mana shiroo yoo isin hin jedhu mana shiroo guddaa osoo hin taane makakkalanyaa qilxif kan jette qursii ganamaa akkasumas immoo misaa kan dhiyeessuu dandeessan jechuudha. Kanneen kana mana qilxif jette keessatti nama tokko biratti qacartanii mana shirootis yoo hojjettan inni kun nama hin hawwata. Haa ta'uti garuu mana shiroo isin hin jedhu mana guddaa kan bantan yoo ta'e inni sunillee baay'ee kisaaraa ni qaba jechuudha. Maaliif jennaan meeshaan mana shirootiif bitamu wanta baay'ee ta'ee fi an akka firiijii bitamu isaa dirqama jechuudha. Wantoota garagaraa bituu dandeessan jechuudha. Kanaafuu yoo humna keessanii ol ta'e kisaaraa fiduu danda'a. Ta'uti garuu mixxinni kan jette wanta xiqqaa akka yaaditiiti jechuudha. Isiniif gale innaa maamarbeetii akkasumas immoo iddoo kondominiyeemiin garagaraa yeroo ammaan kanarratti jalqabbiirra jiru iddoo ijaaramaa jiru. Maaliif jennaan sarratanyoota sanirraa fayyadamaa deemu. Yeroodhaan booda garuu immoo hojii mataa keessanii kana babal'isaati kan isin deemtanii jechuudha. Kanaafuu isaan kanneen kana inni biraanii fi inni dhumaa kanan isin jechuu barbaadu wanti kisaaraa hin qabne mana rifeensaa dhiiraati. Manni rifeensaa dhiiraa kisaaraa hin qabu. Maaliif jennaan guyyaa kara guyyaatti illee baay'ee gabaa qaba jechuudha. Iddoo gabaan jirutti baname taanaan manni rifeensaa dhiiraa galiin isaa hedduudhas akkasumas immoo bu'aa qabeessummaa qabas. Mana rifeensaa dhiiraa kana barachuudhaafis immoo wanta baay'ee ulfaatu miti. Ji'a 3 hanga ji'a 4 yookiin hanga ji'a 5 fixuu danda'a. Barachuu ni dandeessu. Leenjiin isaa illee ni jira jechuudha. Manni rifeensaa shamarranii akkuma jedhee manni rifeensaa dhiiraa bu'aa qabeessummaa qaba. Manni rifeensaa immoo kan dubartoota kan hundaa miti galiin isaa jechuudha. Maaliif jennaan manni rifeensaa shamarranii yeroo ayyaanaa yookiin ayyaana irratti kan galiin isaa argamuu danda'u kan gabaa qabu malee yeroo ayyaanatiin ala garuu akkanumatti taa'aa oolu kisaaraa dhalleedha jechuudha. Garuu manni rifeensaa dhiiraa yeroo kamuu taanaan gabaa qaba. Yeroo kamuu taanaan gabaa qaba. Kana gochuudhaaf garuu yeroodhaaf of jalatti qacartanii nama of biratti qacartanii nama sirriitti beektan nama mo'aa qabu of biratti qacartanii isinis barachaa deemuu ni dandeessu jechuudha. Egaa nama san jalatti barachaa deemu akkasumas immoo nama san jala osoo hojjechaa jirtan leenjii keessan leenjitanii gara mana rifeensaa dhiiraa kanatti yoo barattan yoo ta'e manni rifeensaa dhiiraa baay'ee bu'aa qabeessummaa isiniif fiduu danda'a jechuudha. Egaa viidiyoon kiyya kanarraa gabaabumatti kana fakkaata. Warreen na gaafattan tarii guututti isinii deebisuu dhiisuu danda'a. Maaliif jennaan akkuma jalqaba jedhee
haala jireenyaa biyya keessa amma qaala'insa jireenyaa biyya keessa jiru kana waliin wal qabate kana jedhee waa hunda dubbachuu wanta natti ulfaate fi yeroo isin dhuftanitti wanti hunduu jijjiiramuu danda'a waan ta'eef garuu kanan isiniif dhiyeesse kanarraa immoo wantoota tokko hubachuu dandeessu jedhee yaada. Ani isiniif ta'u immoo irraa fudhattanii kan isiniif hin taane immoo dhiisuun mirga keessaniin isin jedha. Gabaabumatti viidiyoon koo kana fakkaata waan dhaggeeffattaniif galatooma. Yaada keessan immoo komentii jalatti naaf qoodaa isiniin jedha. Nagaa naaf ta'a.